Ergaa Paawulos gara Warra Filiphisiiyusitti ergee boqonnaa 1. Nuyi Paawulosii fi Xiimotewos hojjettoonni Kiristoos Yesuus gara warra karaa Kiristoos Yesuus Waaqayyoof qulqullaa'anii mandara Filiphisiiyus jiraatan hundumaa gara warra ilaaltotaa fi gargaartota waldaa kiristaanaatti kana caafuu keenya. Waaqayyo Abbaan keenya, Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ayyaana nagaas isiniif haa kennu. Ani Paawulos yeroon isin yaadadhu hundumaatti Waaqayyo koo nan galateeffadha. Yeroodhuma ani kadhata kootiin hunduma keessan yaadadhutti gammachuudhaan nan kadhadha. Kadhata koo keessattis guyyaa duraatii jalqabdanii hamma har'aatti hojii wangeelaa keessaa waan qabaattaniif Waaqayyoon nan galateeffadha. Waaqayyo inni hojii gaarii isin keessatti jalqabe hamma guyyaa Kiristoos Yesuus deebi'ee dhufutti fiixaan akka baasu nan amanadha. Waa'ee hunduma keessanii yeroon yaadu immoo garaan koo waan isin bira jiruuf hidhamuu koo keessatti wangeelaaf falmuutti isa cimsee dhaabuttis ayyaana naaf kenname keessaa hundumti keessan akka qabdan yaaduun anaaf qajeelaadha. Jaalala isa garaa Kiristoos Yesuus keessaa argamuun akkan isin yaadu Waaqayyo in beeka. Jaalalli keessan ogummaa qabaachuutti dubbii gargar baasee hubachuuttis baay'isee itti caalaa akka adeemu nan kadhadha. Isa ta'uu fi isan taane gargar baaftanii akka qortan guyyaa dhufa Kiristoosittis makaa malee gufuu malees akka taatan kadhachuu kooti. Ija karaa Yesuus Kiristoos qajeelummaa irraa argamuun guutamtanii ulfina Waaqayyoof galata isaatiifis ta'uuf jirtu. Obboloota koo, wanti ana irra ga'e kun wangeela bal'isuuf ba'eessa godhee hojjechuu isaa akka beektan nan barbaada. Ani Kiristoosiif jedhee hidhamuun koo warra mana mootummaa warra Roomaa keessaa hundumaa, namoota warra kaan hundumaa birattis beekameera. Sababii ani mana hidhaatti galfameef obboloonni garri caalaan Gooftaa amanatanii dubbii Waaqayyoo sodaa malee dubbachuudhaaf caalaa ija jabaatan. Jarri tokko hinaaffaa irraa, anaan morkachuu irraas kan ka'e Kiristoosin in lallabu. Warri kaan immoo fedha gaarii irraa kan ka'e Kiristoosin in lallabu. Warri jaalala gaarii irraa kan ka'e kana godhan wangeelaaf akkan falmuuf as kaa'amuu koo in beeku. Warri akeeka ofii isaanii duukaa bu'anii yaada jal'aadhaan Kiristoosin lallaban garuu hidhamuu koo irratti rakkina kaasuu in yaadu. Fakkeessuudhaanis haa ta'uu, dhugaadhaanis haa ta'uu, akkuma fedhe ta'ee karaa fedhe iyyuu Kiristoos haa lallabamu duwwaa. Ani kanatti nan gammada, si'achis itti nan gammada. Kun kadhata keessaniin gargaarsa hafuura Yesuus Kiristoosiinis gara hiikamuutti akka na geessu nan beeka. Karaa tokkoon illee akkan hin yellaasifamnetti dhimmee nan eeggadha, nan abdadhas. Jiraachuu kootiinis ta'e, du'uu kootiinis ta'e, kanaan dura akkuman gochaa ture, ammas guutummaa namummaa kootiin guddina Kiristoosiif hojjechuudhaaf ija jabina guutuun qaba. Anaaf Kiristoos jireenya kooti, du'uun immoo bu'aa kooti. Ittuma fufee lafa irra jiraachuu kootiin caalaatti hojii ija qabu nan hojjedha yoon ta'e garuu waan ani fo'adhu hin beeku. Yaadni koo waan lama irratti wal rukuta. Ani biyya lafaa kana dhiisee adeemuu, Kiristoos bira jiraachuus nan hawwa. Kunis anaaf hundumaa irra caalaa in wayya ture. Haa ta'u iyyuu malee biyya lafaa kana irra turee jiraachuun koo isiniif caalaa barbaachisaadha. Ani isin biratti hafee isin amantiitti akka guddattanii fi akka gammaddanitti hunduma keessan bira bubbuluuf akkan jiru amanadheera, beekeeras. Deebi'ee dhufee yommuu ani isin biratti argamu isin karaa Kiristoos Yesuus anaan of jajuudhaaf caalaa sababii hin qabaattu. Amma garuu akka warri wangeela Kiristoos fudhatan jiraachuun ta'utti jiraadhaa malee kan biraa isin hin dhibin. Hafuura tokkoon iddoo keessanii utuu hin socho'in dhaabbattanii yaada tokkoon amantii karaa wangeelaa argameef akka wal dorgomtan nan barbaada. Ani yoon dhufe akkasitti isin arguu, yoon dhufuu baadhes akkasitti jiraachuu keessan dhaga'uu nan fedha. Isin waanuma tokkoon illee warra isinitti ka'an sodaattanii hin raafaminaa. Jabaattanii dhaabachuun keessan Waaqayyo biraa isiniif kenname. Kunis warri isinitti ka'an baduu isaanii, isin immoo fayyuu keessan in argisiisa. Kiristoositti amanuu keessan duwwaa utuu hin ta'in, isaaf dhiphachuu danda'uunis immoo isiniif kennameera. Kanatti dhama'uu koo akkuma kanaan dura ana irraa argitan
ammas waa'ee kootiif dhaga'aa jirtan isinis itti dhama'uu hin dandeessu. Gara warra Filiphisiiyus boqonnaa 2. Egaa karaa Kiristoos wal gorsuun, jaalala isaatiin wal jajjabeessuun, karaa Hafuura Qulqulluu tokkummaa qabaachuun, gara laafinaan namaaf yaaduun nuuf kennameera. Ammas isin warra yaada garaa tokkoo ta'uudhaan, jaalala tokko qabaachuudhaan, yaada walitti dabalattanii tokko ta'uudhaan, yaada tokkotti waliif galuudhaan gammachuu koo fiixaan anaaf baasaa. Gad of deebisuudhaan warra kaan ofirra caalchisaa lakka'aa malee yaada ofittummaatiin yookiis of dhiibuudhaan waan tokko illee hin hojjetinaa. Isin keessaa adduma addaan waan warra kaanitti tolus immoo haa ilaalu malee waan isatti tolu duwwaa hin ilaalin. Yaada garaa isa Kiristoos Yesuus qaba ture qabaadhaa. Inni bifa waaqayyommaatiin utuma jiruu ulfina waaqayyummaa isa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu wanta qabatanii itti hafan ittiin lakkoofne. Inni ulfina sana gadi dhiisee akka waan tokkotti hin gallee of godhe, bifa garbummaa hin fudhate, fakkaattii namummaatiin hin dhalate, waan hundumaanis nama ta'ee argame. Inni gad of deebisee hamma du'aatti, amma fannifamee du'utti iyyuu abboomamaa ta'e. Kanaafis Waaqayyo waan hundumaa irra caalchisee guddaa ol isa qabe. Maqaa kamirra iyyuu caalu kenneeraaf. Kanaanis warri bantii Waaqaa keessa jiran, warri lafa irraa, warri lafa jala jiranis hundinuu ulfina maqaa Yesuusiif jilbeenfatanii akka sagadan godhe. Arrabni hundinuus ulfina Waaqayyo Abbaatiif Yesuus Kiristoos Gooftaa akka ta'e beeksisuuf jiru. Kanaafis yaa michoota koo, yeroo hundumaa akkuma abboomamtan, yeroon isin bira jiru duwwaa utuu hin ta'in, caalaadhumatti yommuun isin bira hin jirre akkasuma godhaa. Hojii fayyina keessanii wajjin waliif galu sodaadhaa fi roommaan itti fufaa hojjedhaa. Waaqayyo akka akeeka isaa isa gaariitti hojjechuudhaaf fedha akka qabaattaniif, akka hojjettaniifis isin gidduutti hin hojjeta. Waan hundumaas guungummii fi morkii malee godhaa. Ijoollee Waaqayyo warra waan ittiin komataman hin qabne, warra mudaa haxxummaas hin qabne akka taataniif, isinis dhaloota micciiramaadhaa fi karaa irraa kaate gidduutti biyya lafaa irratti akka ibsaa hin ibsitu. Guyyaa Kiristoos firdiidhaaf dhufutti akkasumaan waanan hin fiiginiif, akkasumaan waanan hin dadhabiniif, akkan ittiin of jajutti dubbii jireenyaa jabeessaa qabadhaa. Dhiigni koo amantii keessan isa aarsaa qalmaa ta'ee dhiyaatu irratti akka dhibaayyuutti yoo lolaafame iyyuu ani nan gammada. Gammachuu koos isinii wajjin nan hirmaadha. Isinis immoo akkasuma gammachuu keessanis anaa wajjin hirmaachuun isin irra jira. Yesuus Gooftaan jennaan ani waa'ee keessan dhaga'ee garaan koo akka gammaduuf dafee Xiimotewosiin gara keessanitti erguuf nan abdadha. Ani nama akka kootti garaa qulqulluudhaan waa'ee keessaniif yaadu isa malee hin qabu. Warri kaan hundinuu waan Yesuus Kiristoositti tolu utuu hin ta'in waan ofii isaaniitti toluuf hin dhimmu. Xiimotewos nama dhimma baase ta'uu isaa garuu akka ilmi abbaa isaaf hojjetutti anaaf hojjetee, anaa wajjinis hojii wangeelaa hojjechaa akka ture isinis hin beektu. Dubbiin koo attam akka ta'u akkuman bareen immoo isa gara keessanitti erguuf nan abdadha. Ofii kootiis immoo utuu hin turin gara keessan akkan dhufu Goofticha nan amanadha. Ani Ephaafroodixosiin obboleessa koo hojiitti wallaansoo keessatti hidhata koo isa isin wanta anaaf barbaachisetti hojjetaa akka ta'uuf ergamaa godhattan sana deebisee gara keessanitti erguun barbaachisaa anatti fakkaate. Inni hunduma keessan yaadaa waan isin dhukkubsachuu isaa dhageessaniifis garaan isaa dhiphachaa ture. Inni illee dhuguma dhukkubsatee du'ee oole. Waaqayyo garuu isa maareera. Isa duwwaas utuu hin ta'in ani gadda irratti gadda akka hin dabalanneef anaafis araara godhe. Ergasii immoo isin isa arguutti akka gammaddaniif, gaddi koos akka salphatuuf caalaatti ariifadhee isa gara keessanitti ergeera. Egaa maqaa Gooftaatti gammachuu guutuudhaan isa simaa. Namoota akkasiifis ulfina kennaa. Inni sababii hojii Kiristoosiif du'atti dhiyaate, isa isin anaaf akka hojjetuuf ergitan raawwachuufis jireenya isaa fittee irraan ga'e.
Gara warra Filiphisiiyus boqonnaa 3. Kana irraa kan hafes yaa obboloota koo Gooftaatti gammadaa. Wanta ani kanaan dura isiniif caafe caalaatti isiniif cimsuudhaaf keessa deebi'ee isiniif caafuun ana hin dhibu. Warra maqaa dhagna qabaatiin akka sarootaa foon dhagna namaa kukkutuudhaan hamaa godhan irraa of eeggadhaa. Nuyi garuu dhagna qabaa isa dhugaa arganneerra. Isa kan foonii amanachuu dhiifnee Kiristoos Yesuusin of hin jajna. Hafuuraanis Waaqayyoof hin hojjenna. Haa ta'u iyyuu malee ani ofii kootii isa kan foonii iyyuu amanachuudhaaf sababii qabaachuu nan danda'an ture. Namni biraa isa kan foonii kana amanachuudhaaf sababii qaba yoo obsee ani immoo isa caalaa iyyuu sababii qaba. Dhaladhee gaafa 8ffaan dhagna qabadhe. Sanyii Israa'el gosa Biniyaamiin keessaan dhaladhe. Abbaan koo fi haati koo Ibroota waan ta'aniifis ani biricha makaa hin qabneedha. Karaa seera eeguu immoo ani warra Farisootaa keessaa tokko. Seera sanaaf inaafuu irraa kan ka'e waldaa amantootaa ari'achaan ture. Qajeelummaan seericha eeguudhaan in argama utuu ta'ee ani isatti mudaa hin qabun ture. Amma garuu Kiristoosiif jedhee wanta bu'aa anaaf qaba ture hundumaa akka waan gatameetti lakkaa'eera. Dhuguma iyyuu Gooftaa koo Kiristoos Yesuusin beekuun hundumaa irra waan caaluuf ani waan hundumaa akka waan gatameetti nan lakkaa'a. Kiristoosin bu'aa koo godhachuudhaaf kun hundinuu anaaf waan gatame ta'eera. Akka kosittis isa lakkaa'eera. Kanaanis ani kan Kiristoos ta'ee argameera. Egaa qajeelummaan koo isa seera eeguudhaan argamu utuu hin ta'in isa Kiristoositti amanuudhaan argamuudha. Qajeelummaan kun Waaqayyo biraa in dhufa. Amantii irras in dhaabbata. Kanaafis isa duwwaa beekuu, humna du'aa ka'uu isaas minyeeffachuu, dhiphina isaa irraa du'a isaa irraas hirmaachuu nan barbaada. Warra du'an keessaa kaafamuu biras nan ga'a jedheen aggaama. Kanas argadhee waanan guuttadheef miti. Garuu Kiristoos kan isaa waan na godhateef anis isa kana bira ga'ee harka koo keessa galfachuudhaaf duukaa kaachuutti nan jira. Obboloota koo ani akka nama harka isaa keessa isa galfateetti of hin lakkaa'u. Haa ta'u iyyuu malee waan tokko nan godha. Wanta na booddeetti hafe yaaduu dhiisee wanta na dura jirutti nan hiixadha. Akeeka sana bira ga'ee gonfoo warra mo'anii argachuudhaaf nan kaadha. Gonfoon warra mo'anii kunis waamicha isa Waaqayyo karaa Kiristoos Yesuus itti ol nu waamedha. Nuyi ammi karaa hafuuraa bilchaatoo taane kanatti yaadaan tokko ta'uun nu irra jira. Waa'ee waan tokkoof yaada biraa yoo qabaattan garuu Waaqayyo isas immoo isinitti mul'isuuf jira. Amma immoo kottaa isa bira geenye duwwaatti qabamnee hin deddeebina. Obboloota koo fakkeenya koo fudhachuutti waliif galaa. Akka fakkeenya nuyi isiniif kenninetti warra jiraatan ilaalaa. Waa'ee jara tokkoo kanaan dura akkuma ani si'a baay'ee isinitti hime, ammas boo'aa isinitti nan hima. Isaan yaada fannifamuu Kiristoositti diina ta'anii hin jiraatu. Dhumni isaanii badiisa, garaan isaanii Waaqayyo isaaniiti. Salphina isaanii ulfinatti in lakkaa'atu. Yaada garaa isaaniis waan lafa irraatti hin hidhu. Nuyi garuu nama biyya Waaqarraati. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos achii nuuf dhufa jennee eegganna. Inni humna isaatiin bifa dhagna keenyaa isa gaddeebi'aa diddiiree akka dhagna isaa isa ulfina qabeessaa gochuu in danda'a. Humna kanaanis waanuma hundumaa of jala in galcha. Gara warra Filiphisiiyus boqonnaa 4. Kanaafis yaa obboloota jaallatamoo ani arguu yaaduu gammachuu koo fi gonfoo ulfina koo michoota koos Gooftaatti jabaadhaa dhaabadhaa. Obboleettonni keenya Ewoodiyaa fi Sinxiiqeen maqaa Gooftaatiin yaada tokkotti akka waliif galaniif lachuu isaanii nan gorsa. Atis yaa amanamaa hiriyaa koo dubartoota kana akka gargaartu sin kadhadha. Isaan kun Kilemeens, warri kaan hojii irratti hidhata koo warri ta'an, warri jireenya argachuudhaaf maqaa isaanii macaafa jireenyaa keessatti caafame, dorgommii hojii wangeelaatti anaa wajjin dhama'aa turan. Yeroo hundumaa Gooftaatti gammadaa. Amma sirra deebi'ee nan jedha, gammadaa. Gaarummaan keessan nama hundumaa biratti haa beekamu. Gooftaan dhihoodha, dhiyootti hin dhufas. Waan hundumaatti kadhataa fi himataan galataa wajjin wanti isin barbaachisu Waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee waanuma tokkotti yaaddoo hin qabaatinaa.
Nagaan Waaqayyoo inni hubannaa namaa hundumaa irra caalus karaa Kiristoos Yesuus garaa keessanii fi yaada keessan in eega. Ammas yaa obboloota koo, waa'ee waanuma dhugaa ta'ee, waanuma ulfina qabu, waanuma qajeelaatti lakkaa'amu, waanuma qulqulluu ta'ee, waanuma jaallatamaa, waanuma gurratti tolu, waanuma gaarii ta'ee, waanuma galata qabu yaadaa. Wanta ana irraa bartan, ana irraa fudhattan, ana irraa dhageessan, utuun hojjedhuus waan argitan, isinis akkasuma godhaa. Waaqayyo inni nagaa kennu isinii wajjin hin ta'a. Gargaarsa isaaniitiif galateeffachuu isaa. Isin amma anaaf dhimmuun keessan guutummaatti akka lubbuu godhatu gochuu keessaniif Gooftaatti guddaa nan gammade. Duraan iyyuu dhuguma anaaf in dhimmitu turtan, garuu kana mul'isuudhaaf fucha hin arganne. Kana jechuun koo waa dhabee komachuu koo miti. Ani akka kamitti iyyuu of danda'ee jiraachuu bareera. Ani jireenya gaddeebi'aa jiraachuu beeka. Wanta barbaachisu gararraatti qabaachuus beeka. Ani waan hundumaatti akka kamittis quufatti beelattis irraa hafaa qabaachuutti dhabuuttis nan beeka. Jabina Gooftaan anaaf kennuun waan hundumaa gochuu nan danda'a. Haa ta'u iyyuu malee rakkina koo hirmaachuu keessaniif gaarii gootan. Ani yeroon Maqedooniyaadhaa ka'ee naanna'aa sanatti jalqaba wangeela lallabuuf ba'e. Isin kophaa malee waldaan tokko illee waanan argadhutti, waanan baasuttis na gargaaruudhaaf hirmaattuu akka hin ta'in isin warri Filiphisiiyus in beektu. Tasalonqeetti iyyuu gargaarsa deddeebiftanii anaaf ergitaniittu. Bu'aan isaa inni isiniif lakkaa'amu haa baay'atuuf malee ani gargaarsicha argachuuf barbaadee miti. Ammas wanti hundinuu guutummaatti na ga'eera, kan ga'u caalaas fudhadheera. Kennaan isin ergitan akka aarsaa urgaa'aa fi qalma Waaqayyo duratti fudhatamee isa gammachiisuuti. Kennaa kana immoo Ephaafroodiixoos harkaa fudhadhee guuttadheera. Waaqayyo koos akka badhaadhummaa isaa isa dinqisiisaatti karaa Kiristoos Yesuus waanuma isin barbaachisu isiniif guutuuf jira. Waaqayyo Abbaa keenyaaf ulfinni baraa amma bara baraatti haa ta'uuf. Ameen. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an hadduma addaan Kiristoos Yesuusitti nagaa anaaf gaafadhaa. Obboloonni anaa wajjin jiran nagaa isiniif dhaamu. Warri Waaqayyoof qulqullaa'an hundinuu, addumaan immoo warri mana mootii warra Roomaa keessa jiran nagaa isiniif dhaamu. Ayyaanni Gooftaa Yesuus Kiristoos hafuura keessanii wajjin haa ta'u.